Ijji budaasin ilaalin ijji hamtuun sirraa ka'u maqaa Yesus Kiristoosiin nagaan si haa hiiku. Waaqayyo inni kana siif kenne dhuma isaa si haa argisiisu siin jedha. Ijoo dhugaa waaqaati ani baay'ee gammadamee maal jettume isin waa tokko na qofa shiitee dhufe dhugaa waaqaan siniin jedha. Qeeqa miti suura namaa irratti waa tokko irratti ejjechuun jaaladhu garuu har'a wanta na dubbachiisu wanta akka ani dubbadhu na taasise tokko jira. Ani garuu hedduu gammadee jira. Nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaalii kiyya lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Obboloota amantaa biraa taatanillee nagaan isiniif haa baay'atu. Gola jirtan isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Erga kaleessa yoona kanarraa kaasee kunoo 24 hawrii ta'uuf sa'aatii 24 ta'uuf jira jechuudha. Waa'ee garaatti baachuu haadha manaa dooktar naaf yaad irratti jechuudha. Namoota baay'ee qeeqaa fi yaada hedduu ibsachaa jira namni jechuudha. Duratti Oromoon aadaa qaba, safuu qaba, kabajaa qaba Oromoon jechuudha. Oromoon eebbaan beekama. Oromoon safuu isaatiin beekama jechuudha. Arrabni isaa bareedaa, arraba gaarii baasa jechuudha. Oromoon garuu dhugaadha. Namni waan akka addaa waan akkasii yeroo odeessu immoo baay'ee qififfina je'a jechuudha. Maal yoo jettanii suuraa kana ayyuun yeroo ishiin poosti goote jechuudha. Koomentoota achi jalatti arge baay'eetu jira. Garuu koomentoota sana dursee waaqayyo nagaan shaayiku dhugaa waaqaati ani baay'ee na gammachiise. Yeroo kana nama alchuu hin dandeenyetu jira. Nama ulfaa'uu hin dandeenyetullee jira jechuudha. Garuu arrabni Oromoo kana baasaa akkasumallee immoo qubni ilma Oromoo kana barreessa jedhee I don't know hin beeku. Keessumaallee jechuudha. Qomceen tokko dhugaa wanti rikoordi goote tiktookii irratti rikoordi gooti jechuudha. Yoomittuu ulfooftee yoom garaa baattee waan akkasii kan jedhu qeeqa irratti kaafte jechuudha. Mee kana jedhu jiruu namaa keessa maaltu nama galchee indoom ishiin illee qomceedha inaaftuu dandeessi. Namoonni nama inaafan, namoonni nama arrabsan, namoonni duuba namaa deemanii waa'ee namaa haasa'an, namoonni nama qeeqani namoota haga nama sanaa ga'uu dadhabanii namoota boodattafoo nama karaa hundaan boodattafoodha jechuudha. Namoonni barreeffamaanis ta'e nama arrabsan, namoonni jechaanis ta'e nama arrabsan, namoonni nama qeeqan, namoonni duuba namarra adeeman warra boodattafaa jechuudha. Boodattafaa yeroo jedhu namni waan baay'eetiin boodattafa jechuudha. Yaaduudhaan boodattafaa, hojiidhaan boodattafaa. Namni kun maal jedhama? Dadhabaa jedhama jechuudha. Dadhabaa ashaaraa tokko buusuu hin dandeenye akka gufuu doddotaa dhalatee doddonni dhalatee yookiin ol guddatee muramu yookiin immoo gaduma gabaabbatee faayidaan qabu jechuudha. Doddonni yoo itti bu'an yoo namni amma itti deemu itti gufatee luka namaa dhaha jechuudha. Luka namaa dhahee nama kuffisa. Maalinni nama miidhuurraa kan hafe faayidaa hin qabu jechuudha. Doddota jedhama. Akka naannoo kiyyatti doddonni sun yoo taate baala qoraattii baasti. Qoraattiin ishii yoo achirraa harcaatu inni nama waraanti. Gufuun ishii immoo yeroo halkan deeman nama dhoofti jechuudha. Hin mul'attu waan taateef gufuudha hin mul'attu waan ta'eef nama miiti jechuudha. Akkasuma namoonni nama qeeqan dhugaa namoota boodattafu warra dandeettii hin qabne jechuudha. Dandeettii haga jara kanaa ga'uu hin dandeenye. Hamma dooktar naaf yaadillee hanga ayyuu kanallee ga'uu hin dandeenye jechuudha. Warra sammuun boodattafaa, warra barumsaan boodattafaa, warra hojiin boodattafaa, warra inaaffaan sammuu keessa guute jechuudha. Dhugaa waaqayyooti. Ani akka kiyyatti Oromoon dur nama eebbisa nagaan si haa hiiku waaqayyo jedha. Dubartii ilaale dubartiin ulfa gaafa taatu haadha ufiiti, obboleetti ufiiti, akkasumallee immoo haadha manaa ufiiti jechuudha. Karaa hedduu tokko dubartiin kabajaa qabdi, aadaa qabdi, safuu qabdi. Kanaafiyyuu namni tokko gaafa dubartiin garaatti baattee argamtu haala kanaa yeroo argitani dhugaa dubbachuuf otoo wanti ta'e natti tolanan eebbiftanii bira darbitanii maaliifi bakka waan guddaa tokko hin godhiiniifi kan ati gootuufi eebbisii bira darbi. Dhugaa arrabni eebba bare gaariidha.
nagaan si haa eegu. Inni kana siif laate waaqayyo haa eebbifamu je'a dhugaa rabbii. Yoo akkas jettan namatti tola jechuudha. Akka kiyyatti akka yaada kiyyatti jechuudha. Garuu namni tokko immoo bara itti teknooloojiin gurguddate bara itti namni eessarraa gara fageenyarraatiin wal quunnamee wal arguu danda'u bara kana keessatti gaafuma gaa'ila dhaabbatan qofaayi. Baay'een namaa gaafuma gaa'ila dhaabbatan qofa waan wal arganitti akkasitti yaaddu fageessaa yaada. Jarri kun kan wal jaallataniiran turaniiru. Garuu akka warra kaan immoo fidanii miidiyaa irratti abbaa warraa kiyya ilaali jettee isheenis hin immirsine innillee haadha warraa kiyya yookiin jaalallee kiyya ilaalaa jee hin immirsine jechuudha. Guyyaa gaa'ila isaanii ibsan malee guyyaa itti wal jaalatan yeroo itti wal jaalatan yeroo itti wal argan akkasumallee immoo yeroo itti laayivii isaanii dabarsan hunda isin itti muu qabuyi. Guyyaa dhugaa guyyee yoom garaa kaa'e maaloo kan jettan dhugaa rabbi har'a garaan kaa'aa jee isinitti mee dhufaa maal taatanii Joosafuu eegaa dhugaa waaqaadha. Namas kofashiistu namas gaddisiistu dhugaa rabbi kuni baratama siniif haa ta'u. Sabni biraa sinitti kolfa nutti kolfa dhugaa waaqa quba nutti qaba jechuudha. Yoo nuti gadi wal qabne sabni biraa immoo ittuma gadi nu qabachuudha. Maaliif sa'a abbaan gaafa cabse ollaan immoo gatii cabsa jedhani. Kanaafiyyuu yaa obboleewwan kiyya afaan gaarii dubbachuu baradhaa. Waan gaarii barreessuu baradhaa dhugaa waaqayyooti. Akkuma aadaa keenyaattis akka amantii keenyaattis arrabni namarraa hin eegamu. Arrabsituun immoo yoomillee nama qixxaachuu kan dadhabduuti. Maaliif hojiin ishii namaa gadi waan taateef jechuudha. Nama kana qaqqabdee ariitee karaa hundaan boodattaaf karaa hedduutiin bakka ilaalame dubartii simboo qabeetti dubartii aadaa ishee eeggattu dubartii safuu ishee eeggattu dhugaa rabbii yeroo akkasitti bundus gootee garaatti baattee dhaabbattu hunda'u dhugaa waaqa namatti hin tolu hundee maal jettu oni waan ta'e tokko jechuun. Hamiira irshoo ammoo yoomittu akkas go'ee maal jechuudha dhugaa hamiira maaltu hamiiraa fi dubartii akkana bareeddume dhugaa anum kaleessa koo irra deddeebi'ee ilaali dhugaa ilkaanuma ishee irratti bareeyyu akkasitti nama gammachiiste indum aadaa ishii ilaalame dhugaa aadaan ishii bichaan sinitti hin tolu hojiin ishii bichaan sinitti hin tolu mee sinin gammachiisu. Inna maaltu inaaffaa fideetiin obboleewwan kiyyaa komentoota kana barreessu aqxanii adaraa keessan komentii keessan dhaqaatii haqaa achi jala dhugaa namni sinitti kolfa piroofaayilii qabattanii ani Oromoodha jettanii qubee afaan Oromoo barreessitanii arraba afaan Oromoo dubbattanii baay'een illee jechuudha dhugaa Oromoofumaanillee kan tiktookii irratti dhimma namaa keessa galanii dubbatan baay'eetu jira dhimma namaa keessa galiina. Dhimmi namaa waan nama ilaallatu qabu. Kanuma isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa dhugaa waaqaa isinin jaaladha.